kana booda eenyutu samii Iraan cabsuu danda'am Iraan waraanaaf deebitee ijaaramtem samiin Iraan gubbaa jiru kana booda hin callisum eegamaa fi kan qophaa'e ta'em innis deebisee ni rukutam. Ji'a tokko dura addunyaa waraana kanaan dura argitee hin beekne argitem guyyaa 12 bomboleetti misaa'ila Iraan fi jeetti Israa'el gidduutti samiin ni gungumee lafti ni raafamtem. Israa'el humna qilleensaa USA deeggaramuun iddoo niikuleeraa Iraan irratti boombii darbattem olaantummaa qilleensaa guutumaan guututti argachuu dubbattem. Iraan naafa ta'uus ibsitem. Har'a garuu Iraan duubatti jechaa osoo hin taane meeshaa waraanaatiin dallaa ishee ijaarrattem. Akkuma waraanni guyyaa 12 dhaabbateen Iraan meeshaalee ittisa qilleensaa addunyaa irratti dandeettii adda duree qabanii fi kan baay'ee cimoo ta'an chaayinaa irraa hatattamaan galchuun daangaa qilleensaa ishee ibiddaan ijaarrattem. Adoolessa 18 guyyaa kaleessaa ajajaa olaanaa waraanaa Iraan Meejor Jeneraal Abdurrahiim Museveniin kutaalee ittisa qilleensaa isaanii ijaaruun waadaa labsaniin weerartuun kamiyyuu shallaggii dogoggoraa isheetiin akka gubattu ni taasifna jechuun dubbataniiru. Wanti addunyaan hin daganne Iraan saffisaan akka fayyite ture. Sirna ittisa qilleensaa ishee boombiin itti darbatamee diigamee ture. Iraan deebitee ijaartee jirti. Yeroo kamiyyuu caalaa saffisaan hojjette. Iraan amma baatirii misaa'ilaa lafarraa gara qilleensatti humna guddaa qabu chaayinaa irraa argattee jirti. Akka Miidil Iistii ay gabaasetti humni ittisaa kun sirnoota jeettiiwwan dhoksaa F-35 fi xiyyaarota waraanaa Raafaal Faransaay illee kuffisuu danda'u. Immoo jeettiiwwan Israa'el F-35 yeroo darbe samii Teheraan irra gulufaa ture samii irratti bobeessam. Iraan immoo doolaaraan hin kaffalleem. Hordoffiin doonii akka mirkaneessattu chaayinaan boba'aa Iraan irraa galchaa turte. Dhukaasa dhaabuu booda dachaadhaan dabalte. Deebistee Iraan meeshaa waraanaa teekinooloojii cimaa qabu argatte. Humni ittisaa Iraan kana booda sirna baafaar 373 qofaan kan daangeffame miti. Amma baatiriiwwan misaa'ila chaayinaa HQ9 isaan cinaa dhaabbachuun qilleensa hordofuun samiin Iraan gara dallaa sibiilatti jijjiiramaa jira. Dhiiga wareegamtootaa fi hafuura mormiitiin cime jechuun hoogganaan waraanaa Iraan dubbataniiru. Dabalataan gabaasaaleen akka agarsiisanitti Iraan xiyyaarota waraanaa chaayinaa JTNC jedhaman argachuuf tarkaanfii fudhattee jirti. Xiyyaaronni chaayinaa kun xiyyaarota USA deeggaraman caalaa cimina guddaa qabu jedhame. Kana cinaatti Jeneraal Museveniin fi jajabinaan Israa'el akeekkachiisaniiru. Inni ammas Iraan rukutuuf yoo ija jabaate deebiin keenya guddaa ta'a. Haloo ba'uun keenyas kan hin dagatamne ta'a jechuun ibsa guyyaa kaleessaa adoolessa 18 kennaniin ifoomsaniiru. Waraana darbe irratti Iraan xiyyaarota Israa'el fi Ameerikaan hojjetamanii fi diroonii xixiqqoo Moosaadiin hojjetaman 10 lakkaaman rukuttee turte. Ittiiwwan Israa'el olaantummaa qabaachuu isaanii yeroo himatanii haloo ba'iinsi misaa'ila Iraan cimsee rukute. Ufataalee waraanaa wiirtuuwwan qorannoo fi dhaabbilee waraanaa Israa'el keessa jiran barbadeesse. Miidiyaaleen cufamuun dhugaan jiru dhokatullee keessa beektonni mirkaneessaniiru. Beijing walii galtee meeshaa waraanaa kana uummata duratti haaltee jirti. Garuu maddeen guutumaa guututti ifa godhaniiru. Dhaloonni Arabaa biyyoonni galoo galaanaa sirriitti hordofaa kan jiran yoo ta'u White House illee ibsi kennameera. Iraanii fi chaayinaan amma waliin daldaluu qofa osoo hin taane tarsiimoo ittisaa fi ofirraa ittisuu irratti hundaa'aniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti gamtaan kun kaartaa bahaa giddu galeessaa bara baraan jijjiiruu danda'a. Jeneraalonni Israa'el kana ni beeku. Samiin Iraan amma teekinooloojii chaayinaatiin yeroo eegamu eenyutu cabsee seenuu danda'a. Samiin Iraan kana booda xiyyeeffannoo hin ta'u kiyyoodha. Nama osoo hin affeeramne seenuuf ija jabaate kamiifuu iddoo awwaalaatiin warra waraana biraa karoorfataniif akeekkachiisam. Samiin Iraan gubbaa jiru lammata dhiifaman godhu jechuun hoogganaan humna waraanaa Iraan Meejor Jeneraal Abdurrahiim Museveniin labsaniiru. Kuni jeessees afaan Oromoodha. Sagalee warra sagalee hin qabne ija mata duree oduu bira darbame argitu. Dhahannaa onnee dirree waraanaatiin sabiskiraayib laayik sheer gochuun dagatinaa jennam.